Jaalallee nani baanani callisee. Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamoo kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtanii akkasumas ammoo haara gara Eelsaatuufitti arra kan dhuftanii maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti baga nagaa jiraattan arra viidiyoo haaraan yookiin ammoo mata duree tokkoon qabadhee gara keessanitti dhufeetiin jira. Mata duree arra qabadheeru irratti immoo gammachuu hin qabu maaliif yoo jettanii egaa akkuma ammoo torbee kana yookiin ammoo mata duree jalatti barreeffame irraa argitanii torbee kana biyya keenyatti obboleettiin teenya yookiin shamarreen takka sababa jaalalaatiif kan ka'e biyya ishiirraa baatee gara biyya biratti yookiin ammoo magaalaa tokkorraa gara magaalaa tokkotti imaluudhaan bakka itti imalte sanitti jireenya jaaladha yookiin ammoo jaalallee koo wajjin hin jiraadha otoo jettu garuu sun dubbiin ta'uu didee dubbiin gara biraatti geeddarame yookiin ammoo ishee ammoo wanta irra ga'e irra kan ka'e anis immoo akkuma isheen Facebook irratti YouTube'dhaan karaa garaagaraatiin ammoo yaada keessan kaataatan anis immoo akka shamarree takkatamoo yaada koo kan ta'e kaayachuuf dhufee egaa warroonni ammoo viidiyoo kana dhaggeeffatanii yaada keessan koomentii jalatti ammoo barreessuudhaan wanta ammoo isinitti dhagame yookiin ammoo wanta ammoo ta'uu qaba jettanii yaaddanii koomentii jala kaa'uudhaan wal haa gorfannu isinin jedha. Egaa shamarree kanarraa maaltu ga'e yookiin ammoo maaliif wanti kun irratti raawwatame? Egaa miidiyoonni garaagaraa fooqii irraa yookiin gamoo irraa uf gallakkifteetinii duute kan jedhamu dhageenye egaa miidiyaa Itoophiyaatiinis akkasumas ammoo yuutuubaroonni garaagaraa akkas dubbachaatiin jiru. Garuu kale arraa ammoo wanti ba'aatiin jiru haati ishee yookiin ammoo namoonni garaagaraa lakki akkasii mitiyyuu kallacha kana waraannamteetti garri biraa ammoo nagaa mucayyoon kun achirraa otoo of gallakkifteetiin jetteeti qaamni isii qaamni biraa hin tuqamu kan jedhanis ammoo yaada garaagaraa warreen kennaatiin jiran baay'eetu jiru. Garuu kanas ta'e sanis obboleettiin tenneroo kana hin jirtu bakka isiin dhaga'aan jirtu wanta isiirra ga'e yookiin maaliif akkas akka taate isitu beeka. Ani immoo iddoo kanatti ammoo akka Eelsaatti immoo yaada koo kan ta'e yaada ammoo na keessa jiru yaada koo kennan. Egaa shamarreen takka erga jaallattee wanta jaallatte sadii fi amanamuu yookiin ammoo amanamtuu ta'uudhaaf amala agarsiiftu keessaa baqa wanta tokkollee gara duubatti akka hin deebine yookiin ammoo dugda duuba ishee akka hin ilaalle obboleettiin teennatuun jaallattee jirti maatii isiirraa yookiin ammoo biyya ishee biyya jiraatturraa baatee gara magaalaa Finfinneetti wanti imaltee dhuftee fi jireenya kana ijaarradha mana koo ijaarradheetiin anis immoo hin jiraadha jetteetiin obboleettiin teennatuun dhufteetiin jirti. Egaa isii dhufteettu kana wanti isiirra ga'eetiin jedhe iftoomina dhabiitiin anamma akka ammoo dhaga'etti yookiin ammoo miidiyoota garaagaraarraa akka dhaga'etti obboleettiin teenyatuuni iftoominni waan hin jirreef iftoomina isheen inni ishee jaallateetiin jira erga jaallatte erga waliin tureeti iftoominaani obboleettii tana maaf hin amansiifne tokko maalirratti namansiifne yoo naan jettaniitiin jettanii tokkoffaa immoo akka ammoo gaa'ila qabu akka ammoo ijoollee qabu amma namoonni tokko lakkiin beekti kan jedhu hin jiranii inni gariin ammoo lakkii inni ishee wanti aartee of gallakkifteef suura isii waan ammoo galliifteef inni suura san kaasi waan jedheef suura sanii irraan kan ka'e aartee of gadhiiftee yookiin inni jaalala akkasii isiini akkas jaallatteetti inni ammoo jaalala akkasii waan hin jaallanneef kanaaf jettee of gadhiifte jedhaniitiin wanta garaagaraa yookiin yaada garaagaraa kennan. Haa ta'u garuu asitti anaaf isin anam akka yaada kootti yoo deebi'eetiin jedhu inni jechuun namichi amma isheen jaallatte kuni kan godhuu ture sila tokkoffaa jalqabuma akka bultii qabu itti himu akka maatii qabu itti himu akkanatti si jaalladha. Ani ammoo abbaa maatiiti dura haadha manaan qaba gaa'ilan qaba kanaaf amantaan koos na dhoowwu
jiruu kolle si jiraachisu hin danda'a kanatti amanteetti galtaa jedheetini obboleettii tana amansiisuu qaba ture. Ergasii hoo erga amansiiseen booddee immoo prosesii amma keessa darbanii akka ammoo shooppii baneeruu fi akka ammoo wajjin turaniirani wanta hundumaa akka ammoo godhuuf ammoo dubbatamaatiin jira. Eega kana hundumaa godhu akkamitti iftoominaan yookiin ammoo akka isii jaallateeru kanatti maaliif ammoo akka daa'imman qabu akka bultii qabu maaf itti himne? Amma namichi kun gubbatti hafeetiin jira, isheen ammoo deemtee jirti obboleettiin tun. Isitti faraduuf ammoo namni maafi dhiirri tokko yoo deeme dhiira biraatitti dhufa kan jedhanillee hin jiru. Maaliif jettee akkana taati? Qaraa otoo beektutti galteetiin jirti. Wantoota garaagaraa namoonni kennaatiin jiran. Ana ammoo akka Eelsaa Tuubitti intalti tun yookiin ammoo shamarreen tuni miidhaan isirra ga'eetiin jedhe akka kootti akka ammoo shamaraatitti iftoominni gidduu isaanii waan hin jirre inni ishee ifa waan hin taaneef odoo iftoominna qabaate gaafa ishee walitti aaru egaa fooqiirra bakka ammoo qabataniiranitti hoteela keessa waliin turanii inni ammoo isheen ammoo aartee yeroo jettu sanii akka biraa ba'ee fi akka hiriyyaa isaa alaa itti erge ishii namni tokko dhiirri tokko akkamitti ishee jaallatutti nama biraa itti erga kunis gaafii biraati. Inna eega ammoo isheen aartee jiraatte eega isiin ammoo aarii keessa galtee jiraatte bira taa'eetiin jaalalatti agarsiise jaalalaan ammoo gorsee jaalalaan bira tureetiin anis jiraachisuu hin danda'a. Ani aqami yookiin ammoo qabeenyaan qaba qabeenyi gosi jiraachisuu hin danda'a. Siifillee wanta barbaachisaa hin godha maatii kiyya kaaniifis hin godha jedheetini maaliif obboleettii teenna baraaruu dadhabe? Otoo kana godhe obboleettiin tuni isarra darbitee kana hin taati ishi yeroo namni aarii keessa gala ati hoo bakka kana yoo taate obboleettii yookiin ammoo obboleettii tanatti yookiin amma maaliif akkas taati? Maaliif akkan of gooti jedhameeti itti faradamaatiin jiru yookiin ammoo itti ammoo yoo inni deemeetiin jedhe kabiraatitti dhufaa yoo inni akkana ta'eetiin jedhe kabiraatitti argamaa noo akkasii miti. Yeroo sanitti isin aaruu dandeetti. Aariin waan nama gootu hin beeku. Aariin namni gaafa aareetiin jedhe wanta godhu hin beeku. Fakkeenyaaf namni gaafa aaree nama ammoo baqassuu danda'a. Gaafa aareetiin jedhe namni nama arrabsuu danda'a. Gaafa aareetiin jedhe aariin waan nama gootu hin beeknu. Sababa kanaaf yeroo sanitti maal godhutu isarraa eegamu an akka kooti. Egaa kun yaada kooti yookiin ammoo wanta ammoo natti dhagahame. Eega isa jaallatte mee ilaalame isheen tuni isaaf jetteetiin magaalaa Jimmaarraa gara magaalaa Finfinneetti dhufteetiin jirti. Waliin ammoo qophii ammoo waliin qopheeffatanii suura akkasii ka'aa oolanii viidiyoo isii gadhiifameera akkasitti kana hunduma eega raawwate eega ammoo kana hunda kafaltii eega kafalee fi wanta hunduma godhaa jiraate gaafa inni isheen jaallattu tuni aarteetiin jette aarii isiisanii bira taa'eetiin yaada ilame sammuu isaatiin saayikolojiitti fayyadamee ani bee akkana siif hin ga'a ani bee akkana siif hin godha jedhee otoo amansiise obboleettii teenna tana dhabne jedha akka kootti ani. Maaliif namni gaafa dubbateetiin jedhe namni gaafa gorseetiin jedhe namni sanuu nama jaallattuuni gaafa gorfamteetiin jette hin deebitii jedheeti ana ammoo kan amanu. Kanaaf dhiirota yaada isiniif qaban jechuun akka kootti ergaa isiniif qabu tokko wanta gootan kamittu taan ammoo achitti qaasitu taan ammoo achitti qabattu taan ammoo asitti ammoo finnarraa qabdu taan ammoo asitti qabattu. Maali isin intalti intala wamaa wanti fuutan hin jiru. Yoo ammoo suusii ammoo akkas baay'ina shamarranii barbaaddanii wanti gochuu qabdan duraan dursee maal gochuu qabdan seetan iftoominaan ani gaa'ila qaba ani daa'imman qaba ani nama akkanaa jetteetiin galtsi goote yookiin ammoo ifaan ifatti isheetti himuu qabdaati. Yeroo guddaa wanta akkanaa kan gootanii dhiirota taan ammoo baadiyaa keettanii magaalatti tabiraa taan ammoo biyya keessatti fuutanii katanii biyya alaatitti qaasitu sheemii dhugaa
kun ammoo gaarii mitiyyu maali ati haadharraa dhalatte obboleettii qabda yoo lufteetiin jette tafuutee uf jalaa qabdu suni intaladha intalarraa dhalatte ati akkamitti obboleettii keetitti akkasitti taphatta kanaafi yaa dhiirota obboleeyyan keenya obboleewwan dhiiraan qaban abbaarraan dhaladhe baay'een jaalladha obboloowwan koo abbaa koon jaalladha isinis ammoo obboleettii qabda haadha qabda haadhatee akkuma jaallattu obboleettii akkuma jaallattu akkasuma hiriyyaa tantee tan ammoo afaaniin sobdu afaaniin sobe namichi kun sobeetiin jira ol fuutee akkanumaan kaatee hanaan ammoo akkasuf hin gootuuyyu sobamtee jirti aarteet biraa ba'ee eega jedheetiin jedhe gaafa aarteetiin jette bira teettee malaan amansiiftee si amantee yoo jetteetiin jette udu amanteetiin jettee fi balaa kana ofirra geessiti jedheetiin hin amanu ani maatii siitiif gadda guddaadha isaa gubbaa kana jiruu fi gubbatti hafe malee du'eetiin jira maqaan qabu kana booddee maatii isaa irratti maqaan qabu finna isaa irratti even ijoolleen isaa gaafa guddatteetiin jette abbaan keessan bedura akkana narratti godhe haatiin jetti isheen amma jirtu tuni haati manaa jechuu akkana bee godhe duruu akkana godhe sababa isaatiif namni akkanatti du'eetiin jira jetteeti seenaa kana eenyutti himti daa'imman isaatitti himti isa kana waan ta'eef kanaan dura maal gochuu qaba kana hundumatti dhiiseetiin iftoominaan mana ofis amansiiseetiin ishee tanas amansiise ishee sanis amansiise yoo ammoo suni taa ammoo dura fuudhe isheen ammoo iftoominaan anwan akkana godha tanaanillee iftoominaan akkana qabutu jedheeti mucaan kuni yookiin ammoo obboleettiin teennatuni kana ofirra geessiti jedheetini ani ammoo hin tilmaamu akka kootti jecha kun yaada kooti kanaaf isheen darbiteetti kanas ta'e sanis ta'e hanaan darbiteetiin jirti nuti warra jiruuf nama tokko gaafa jaallattu nama tokko gaafa wajjin haasoftu nama tokko ammoo gaafa itti sixxu dhiironni akka seenan ittiin beekan gaafa seenanii yookiin gaafa si dubbisan gaafa dura si dubbisanii sooftii ta'anii yookiin maal isin hin jedha baay'ee bakka smuus ta'anii dhufan beektee kanaafi gaafa inni si dubbisanii sooftis ta'ee smuus ta'ee maalis ta'ee kan ati gochuu qabdu ati inni eenyu maal hojjeta mandaraa isaa yookiin naannoo isaa hiriyoota isaa maal gochuu qabda gaaffii gaafachuu qabda darbite hiriyoota isaa naannoo isaa akkasitti nama akkamii akka ta'e hubatteetini seenaa isaa erga beekteen booda maatii isaa erga beekteen booda wanna hunduma erga xumurteen booda jaalala kan kee fixxee kennuufii qabda malee akkasumaan fuuteetini yoo ammoo akkuma amma dukkana keessatti waa argina akkasuma yoo cabneetiin gaafa jaallanneetiin jenne wantoota kunoo akka kanaatiitiin nurra ga'uu danda'a kanaaf baay'een biyya alaarraa biyya keessatti kan jaallatan biyya keessatti si jaalladhaa biyya keessatti akkana siif godha jedheetini sima duwwaa qaasa maatii kan kee hin beeku deebee ka'eetiin waa'ee maatii isaa sitti agarsiisu yookiin ammoo sin barsiisu yoo ta'eetiin jedhe maatii kan kee hin baratu yoo ta'eetiin jedhe deebee kee iftoomina yoo siin qabaanne ta'e ofirraa eeggadhu waliin utuma haasoftu irraa of eeggadhu maal ta'uu danda'a mucucaachuu danda'a maal ta'uu danda'a hafuu danda'a namni nama namuyyuu obboloota kun kan amanamu eenyu waaqayyo nama jaalladhu malee amanin jenne kanaafi of eeggannotu nurraa barbaachisa yaa shamarra kuni fuula dhuffatee nama fixa kunoo maal ta'e nama fixaaraam garaa dhuffatee garaa ishaa dhuffatee obboleetti teennatan argitanii qaamaan bira jira qarshiin bira jira yaada ammoo walakkaan bira jira waan dhosseetu jira waan dhosseef iftoomina dhabinarraan kan ka'e obsa dhabinarraan kan ka'e bira taa'eetiin gaafa isiin aartu gaafa isiin dallantu utoo gorfate utoo ammoo baqa
tooftaan fayyadameeti ofirra kana hin geessitu jedha. Egaa warra hafee fi warra jirruu fi of eeggannu wanta goonu hundumaa iftoominaan atis ka shamarraa atis kan dhiiraa iftoominni nu gidduu yoo jiraateetiin jedhe dhugaa gaafa namni walitti himeetiin jedhe wanti hin danda'amne hin jiru. Kanaaf wanti obboleettii keenyarraan ga'e rabbi eenyu irraan geessinii. Egaa kanarraa baranneetiin tokko yaa obboloota koo anoo jedhu yoo tokko darbee kan biraa waaqayyo sii fida kan caalu arguu dandeessa. Kanaaf wanta nutti dhufe sanirratti innama sanii wannaan guutamneetiin akka yaada garanaatitti hin galleedha yaada kooti. Egaa ergaa kooti. Egaa warra isiitiif jajjabina haa kennu dhugaa isii ammoo waaqayyo haa baasuun jedha ankaraa kootiin. Yaada koo xumuradheetiin jira. Like, share, subscribe gochuun jalatti ammoo koomentii kaayaa. Yeroo biraa walitti deebinaa. Bye bye.